السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي جايز كم جبتنا يا أخي شني فيا فيديو برا هندي فيديو فيتن جرا almost قاعد أثره تربى لما تيم جرا ويا أول شيء تيم جرا ما أنتنا أكيد خان سيرا بدي تنجرا إن شاء الله نجان في أسجى هي أسجو هي سي فيديو شنو بتنسى تريتي دوغلا توم الفادا ورو بقى مد congratulation ورو بقى مد تاني سكاسو بقى ورو دواي نقول تاني سن دو هي سنو دوغلا توم الفادا دا بيجا dhufnee jirru Kanaadaadha. Kanaadaani maal fakkaatti haalli magaalaa keessattuu magaalaa keenya tana Kaalgaarii jechuudha. Kaalgaarii maal akka ishiin fakkaattu ishiin daawwachiisa inshallah irraan tana amma manaa gabbee eeriyaan nuti jiraannu kana fakkaata. Gariin nagaa biyyi tarabbiin eebbise waan giriinummaa hibireediin lafa wallaahi ni ajaa'ibdanii anu ajaa'iba natti taate akka keenyaati miti hedduu bareedduudha. Biyya teenya qulqullummaatu hin jedhamu biraati miti tuni lafni waan dhiqamtuu fi akkama Kanaadaattu magaalaan haalaan qulqullina isii eegan magaalaa tana Kaalgaariidha. Kaalgaariin akka malee qulqullina isii eeganii lafa dhiqanii hedduu bareedduudha magaalaan tuni. Teenyas warri gammaddanii hedduu galatooma ulfaadhaa isinis du'aa hedduu nu gootanii akkasuma namoonni hedduun wallaahi waan bira dabruu hin dandeenye warroonni alaa biyyoota garaagaraati irraa Awurooppaa, Ameerikaa, Kanaadaa irraa dawwalchanii bilbilaanis daarektii obseellee bakka jajjabeessitanii akkasitti hooppi kennitanii fi namoonni hedduun abdii itti hortanii akkasitti jajjabeessitanii isii bira kuttanii anuma kama dhufee isin bira naannoo biyya isin jirtan kana jirullee aayizoonaan jechaa turtanii hedduu galatooma ulfaadhaadha. Dhugaa hagana takka silaa taate hagana caalaa waan dalaguu qabnuu fi waan dalagamuu qabu ta'e ni yaada. Nagan takka hagachuun wallaahi hedduu galatooma hawaasni keenya ulfee nama godha hedduu nu ulfeessitanii akkas gaa kabajaa nutti hortanii hedduu galatooma ulfaadhaadha. Isiniin jaarra deebi'eetii ranta nagaa magaalaa tana deddeebiitiin isin garsiisa maaltu akka jiru isiniif mara akkuma gara kan isinii maraa dhufettiin deemee ammaan tana keessa deemee isinii mara inshallah maal yennaani namoonni egaa dhufne gaa jirraa gisee dhufne waan irra dhufne tanaa fi waan keessa dhufne namni keenya harkuu qaba magaalaan tun maal akka taate tadalagaallee biyya kana maal dalaganillee maal dalagamaallee akkamitti dalagamallee nagisti deemna sanii inshallah yoo gara dalagaa deemu kaane maal fakkaatti biyyi tun haala kamiini eeyoo namarraan dhufte moo kophaa dhufte moo akka waan hundaa'u waan jiru walii qoonnaa saniifuu wajjin turaa isin jaa. Bye guys, supermarket guru dema. Supermarket kana seneti khaisa lalla. Guys, dhufeetiin jira. Guys, waan ajaa'iba takka waan biyya kanatti argee hoo jiraate doolaar ma janniti dooraal maadha. Supermarketa guddaadha. Wanni isa keessa gurguramu hundinuu doolaara takka olli. Qilleensaa jira garuu isin rabbishuu danda'a viidiyoodha. Doolaara takka ol waan takka gurguranii hin jiru wanni as keessaati yoo guddatee doolaara 5 takka doolaara 2 takka mee seennee ilaalla. Supermarkeetni guddaa waan ta'eef ol seene keessi ol seenu wantoota garaagaraa keessi jira. So waan hin barbaachisan kana irra inni hedduu guddaadha. Akkuma isin jedhala waan dooraal atani doolaara takka wanni hundinuu as keessatti soo hojii deemnee ilaallamee waan hundaa'u alatti doolaara takkaa jiru malee mana kana keessa ol seentanii waan doolaara lamaafaa argattanii waan doolaara lamaafaa jira. Doolaara takka jaalatti keessatti doolaara 4 jira lala waan doolaara 4 jira isi ol seenii dabala jechuudha. Kaameeraa kiyya kanaaf waan tanatti bituu barbaada. Adda bareeddi garuu borsaan roobni hin seenu argattanii. Kana kun borsaan nu fayyadudha. Silkii fa'aa keessa kaa'achuuf waan adda addaa samboo dara qabattee deemtaan. Borsaa akkanaa kana silkii fa'aa keessa kaa'attee kaameeraa xiyya fa'aa keessa kaa'addeetiin kaameeraa fa'aa keessa kaa'addeetiin deemu.
Kana bareeda silaa wanti hin qabu. Wanti hin qablu haguudha. Kana fudha. Look, $1 senti shantama. Ammoo alatti $1 jaa wanni hundi $1 takka jaa. Agizi ol sente waan biraata keeysi. Sistema kun. Kalaraan amma barbaadsan jiru. Jeeshi maan hodhe deemane. Jeeshi. Wanni alatti $1 takka jee yaadee rufe keessa $2 taati. Dabalaa deeme jechuudha. Dabalaa deema. Alatti $1 jaa keessatti immoo 4 illee ni jira. Ol kun amma $3 foyi. Kanada $3 foyi. Kaameraa sana keessa keenya mita. Akka deemu irra kaameraa keessa deemu hoji. Waan wayii barbaadu jira. Waan seenaa gaafa. Ofyaa faatti wayii biroma. Kofiyaan ammoo $4 sanii ol iddoo inni miti. Kofiyaa is good. Kofiyaan $4 kopheelee jira gaafa wani beektanii kophee. Wantoota adda addaa hedduu jira. Shaapistook manaamination hedduu jira. Wanni naayiraan itti fuula diddiyoonni hedduu san gartanii. Sujii waan kana amma $4 as keessatti $4 kun wanni isaa namni tokko feeka faajaa. I think feekaa miti. Jajjabdu qalala. Borsaan kun ammaan tana feekaa jabaadha. Gatuma gabbuudhaan akka uummanni isaanii namni harka jechuun wanni laafaadha yookaan immoo harka qalleeyyiin akka rakkannee biyyi namaa haala mijeessiti. Soksiin kun gartanii firiin $3 firiin 3 home firiin $3. So waan hedduu bareedaadha as keessatti. Mee hommeeqa firii jaha lala hoo sadi firiin jaha $4. So hedduu bareedaadha jechuudha. Keessa bareedaadha. Ani maaliif akka isaan akkana gabuusan hin beeku. Waan hedduu bareedaati. 5 pieces $3. Tawaddooti. Nam tokko gizee qabbanaa faana bitatan gaa kana. Ammaa miti. Gizee qabbanaa dheeraa kana bitatanii. Yoo gizee qabbanaa walitti deebinee isin garsiisa. Bibbinnu isin garsiisa gaatana shoppingiin. Ta gizee qabbanaati. Tanaa soonni. Daawwitii hundaa jira. Waan wayii barbaadu jira. Waan barbaadu jiru saniifin as gahee absaamee. Lala as biyya teenyatti kopheen akkanaa tuni amma Naayiroobii mattuu $300 haga $500 deemta. Akkana tun amma haga $1,000 deemti. Amma Kanaadaa itti $2 qofa. Agartan gaanii babbareeddi. Wallaahi alaabaan Kanaadaa tunii fi wanni Kanaadaa tun ni babbareeddi boo. Amantii amanuu baatte ni babbareeddi. Akka ajaa'iba babbareeddi. Masaraa feetes waa hundi $2 as keessatti. Wanni hundi $2 kun amma borsaadha. Waan $2 jira keenya. Namni biyya isaa biyyi guddatte istaandaardii as dandeessutti namni isa danda'utti ta shooppiillee hin jiraatti jechuudha. Guyyaa tokko wantillee biyya teenya kanatti xiqqisho booda heddi bida warra keenya tokko kam jaa xiqqoo booda akkana ni taati biyyi teenya jaa tasfaa gurguddaa qaba namni. Walaala akaafaan isin jira wanni hin jirre hin jirtu wanni biyya jira hundi ni jirti. Shimalallee feetan fudhatanii dhuftanii yaa shimala ko jechuudhaafis watak wanni isin daangeessin jiru haa wanni takka wanni isin daangeessin jiru yaa shimala ko jechuufillee
دولار مان كنا فكاتا خامي قباني واني دولار ما هندونو تنا فكاتي إن شاء الله قباني مقالة مال فكاتي وجين كيسا شاشا شرشر جمني داونا نوجين تران سنجرا مجا تكود في الله نجرا نما أروح هجوم نما والإنديا موديم نو تيجابا بيجانا تفان دابني في غني سينو نجوتو هاga namni san irra jiru irraa deemutti fiigdee dhabuun hin jirtu nama irra jira dhaabbattee hidhaa jechuudha. Fiiganiitu makama dheeytee duuba dhaabbachuu hin jirtu irraa fagaattee dhaabbattee gaafa namni san bahee si'aamanii deemtetti dheeytee jechuudha. Tartiiba akkanaati jira biyya teenyatti hoteela seenuuf illee fiigdee seentee gattee isaa asitti immoo ularra dhaabbattee namni nama meeqa isin hin kaane shari'aan zaayiriin biyya tana jirti. Shari'aan zaayiriin wanni hundi shari'aan tun zaayira innaan zaayira. Asitti si jeesanii waan kana godhu si jeesanii innaan waan sanatti goonaan suma jeesanii fi duuba deebiin hin jirtu. Eetuun akkas jetti. Min hina na yaamtee gadda. Egaa na yaamti. Egaa isin na yaamteen dhaquu danda'a. Maamii guddoodha isheen. Na yaamtee magartanii. Downtown deemu jirraa yoo rabbi jee boodachi deemneeti magaalaa isin garsa kuma isin jee deemnee magaalaa sun lallalla maal fakkaati Kaalgaariin Kanadaa miti Kaalgaariidha. Jaala tokko jira jaalli kun Abdii Jaamaa jaalkiyyaati jaalkiyyaati asitti nama dhufee nu simate irraa tokko gaarii damjaan kuni so isaanii wajjin magaalaa deemu jirra magaalaa keessa deddeemnee waan jiru isin garsiisa har'aan sana gaa vloogiin keenya uumama keessa oolu.
guys, vlogging kiyya karraa kana fakkaata akkuma harkaa turtanii magaalaalee takka takka isin garsiisaa jira wantoota adda addaa isin garsiisuudhaaf yaaleen ture garuu guututti naan mijjenne hanga takka kan dandeetti isiniif waraabee jira. Inshallah vlogging kiyya karraa kana fakkaata video biraatiin gaa inshallah video babbareedduu adda addaa yoo rabbi jee vloggii yeroo hunda akka dambanneef akka isin waliin dagannee fi qabadhee isin dhufaanii obsee qofarra dhiisuun gaa hanqobaa haftee sun qofarra dhiisuun gaarii miti. Sanifu isinillee wal dhabnaa adda banna waan taateef akka adda banneef guyyaa hunda inshallah waliin jirra. So rabbiin aan jeegisee namicha itti gisee dandeetti vlog isinii waraabaa guyyaa dalagaa deemu guyyaa dalagaa ba'u gaafa dalagaa siin gaafa dalagaa every time gisee hundaa'u gisee danda'utti inshallah vlog isinii waraabaa video mi harraafta warni inshallah nya haawatan subscribe godha iyyaati kanaata dheeteeti kanaata illee subscribe gaafattan jeena kuni Kanada walitti dhufu because beekaga asii hojii faanii miti bakka fagoo waa dhufnee fi asirraa baduu hin qabnu. Isinitti agaruun isinillee itti agartanii sanuma isin jira inshallah aga video biraan deemna gaannaa turan isin jira isin jiraadha. Guys.